Ashamaar Kafuune hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwork Anjiksaa Sirnaati. Nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiiftuu kufaatii sirnichaati jedhe. KFO'n haala yeroo irratti ibsa baaseen guutuun isaa akka itti aanutti dhiyaata. Tibba kana naannoo Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti humnoonni mootummaa kaayyoo waraana adda bilisummaa Oromoo maqaa ABO Shanee jedhanii moggaasan balleessuudhaaf tooftaa qurxummii kiyyeessuuf galaana gogsuu jedhuun duula jabaa ija addunyaa jalaa dhokfame kutaalee Oromiyaa fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti bal'inaan geggeeffamaa jira. Keessumattuu godinaalee Wallaggaa afran Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Arsii Lixaa, Gujii Lixaa fi godina Booranaa akkasumas naannoo Amaaraa keessatti ammoo bulchiinsa godina saba Oromoo fi naannoo Benishaangul Gumuzitti godina Matakkalii fi naannawaa isaa keessatti ajjeechaan namoota nagaa mana gubuu fi qabeenya barbadeessuun ilmi kee miseensa ABO Shanee waan ta'eef bakka jiruu fidi jedhanii haadhaa fi abbaa hidhaan dararuun yoo hammaates ajjeesuun gocha fardii uummata keenya irratti raawwatamaa jirudha. Duula kana wajjin wal qabatee humnoonni mootummaa tarkaanfii humna qilleensaa fi lafoon fudhataa jiraniin lubbuun lammiilee nagaa akka baduuf manaaf qabeenyi uummataa akka barbadaa'u kan hafanis sababa kanaaf qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii akka baqataa jiran odeeffannoon naannicha irraa dhufaa jiru ni addeessa. Kanaafis agarsiiftuu kan ta'u lixa Shawaa aanaa Abuunaa Gindabaratitti tarkaanfii lammiilee nagaa osoo adda hin baafatin humna qilleensaatiin dirooniidhaan fudhatameen lubbuun lammiilee qulqulluu 30 ol tahan galaafatee fi qabeenya lammiilee irratti miidhaa cimaa qaqqabsiise yoo ta'u namoonni 400 ol ta'an qe'ee irraa buqqa'anii jiru. Lixa Shawaa aanaa Adaa Bargaatti eebila 14 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa tarkaanfii humna addaa Oromiyaatiin lammiilee nagayaa irratti jumlaan fudhatameen lubbuun lammiilee qulqulluu 40 ol tahan galaafatee jira. Lixa Shawaa aanaa Adaa Bargaatti eebila 14 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa tarkaanfii humna addaa Oromiyaatiin lammiilee nagayaa irratti jumlaan fudhatameen lubbuun lammiilee qulqulluu 40 ol tahan galaafatee jira. Guyyuma wal fakkaatuun godina Gujiitti namoonni nagaa 22 ta'an hidhattoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Torbanuma kana keessa Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti namoonni nagaa 11 ta'an humnoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Haala humnoota mootummaatiin gadi hin taaneen humni badii garee Faannoo jedhamu kan finxaaleeyyii Amaaraatiin ijaarame beekamtii mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhatee socho'u daangaa Oromiyaa dabruun godina Oromiyaa adda addaatti saba qoodee ajjeechaa jumlaa geggeessaa manneen gubaa midhaanii fi loon saamaa turee jira. Keessumattuu godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Mattuu Sillaasee jedhamutti miseensonni garee kanaa qonnaan bultoota Oromoo 21 mana isaanii waliin gubuun haala suukanneessaa ta'een jumlaan yeroo ajjeesan haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Daannootti qonnaan bultoota Oromoo 13 qe'ee isaaniitti dhukaasanii jumlaan ajjeesanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gareen finxaaleeyyii kun godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaarteetti qonnaan bultoota Oromoo 11 rasaasaan bakka tokkotti ajjeesee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti eebila 8 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humni kun lammiilee nagaa Oromoo 115 haala suukanneessaa ta'een ajjeesee qabeenya kan saame yoo ta'u namoonni ganda 10 qe'ee irraa buqqa'anii jiru. Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti haleellaa qindaayaa saba adda baasee humna Faannoo fi humna addaa Amaaraatiin geggeeffameen namoonni 15 ajjeefaman namoonni 100 ol ta'an ukkaanfamanii fudhatamanii jiru. Walumaa galatti tarkaanfii humna finxaaleeyyii Faannoo fi humnoota mootummaatiin haala qindaawaan geggeeffamaa jiruun guyyoota muraasa eebila 8 hanga 21 gidduutti namoonni nagaa 278 jumlaan kan ajjeefaman yoo ta'u ajjeechaan kunis yakka waraanaatiin kan gaafachiisuu qabu jennee amanna. Gama birootiin tibba kana eebila 18 bara 2014 sirna gaggeessaa awwaalcha nama beekamaa tokko hordofuun magaalaa Gondar keessatti humnoota gurmaa'een haleellaan addatti musliimota irratti xiyyeeffatuun raawwatame hordofee miidhaan baduu lubbuu namoota 20 olii fi lammiilee danuuf ammoo miidhaan qaamaa akkasumas barbadaa'uun manneen amantaa fi qabeenya dhuunfaa qaqqabee jira. Haaluma wal fakkaatuun
magaalaa Dabaarqitti masgiidonni dabalataa gubamanii jiru. Haleellaa magaalaa Gondar keessatti geggeeffame hordofuunis uummanni biyyattii iddoolee garaa garaatti baay'inaan bahee gocha kana balaaleffatee jira. Haala nama gaddisiisuun uummanni mormiif bahe magaalaa Waraabee naannoo uummattoota kibba Itoophiyaatti dhaabbilee amantaa hordoftoota amantaa kiristaanaa irratti haleellaa raawwatamee jira. Bu'uurri rakkoolee kanaa waggoota dabran keessa adeemsa mootummaan hordofaa turee fi dhimmoota heera mootummaatiin ifatti kaayaman kan akka bilisummaa amantaa akkasumas qajeelfama amantaa fi mootummaan gargar ta'uu isa ibsu bifa hin kabajneen walitti dhufeenyi qajeelfama dhabeessi shoora amantaa fi mootummaa walitti make uumamuun isaa rakkoo isa guddaadha. Kana hordofuun lammiileen amantaa garaa garaa hordofan mootummaan isa tokkoof loogee jira jechuudhaan miirri dhiibamuu fi adda baafamuu akka itti uumamuu fi walmorkii hin malle keessa akka galaniif haalonni daandii saaqan uumamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun kanaan duras yeroo adda addaatti finxaaleeyyiin amantaa dahoo godhachuun lammiilee nagayaa irratti miidhaa yeroo geessisan qaamota kanneen hatattamaan qulqulleessanii seeraaf dhiyeessuu mannaa dhimmicha ukkaamsuu fi xiyyeeffannoo dhorkuun rakkoolee uumaman irra dibanii darbuun isaa humnoonni badii daran akka onnatanii fi badii marsaa birootiif akka bobba'an isaan dandeessisee jira. Kanarra kan darbe haalli amantii akka meeshaa siyaasaatti fayyadamu gareewwan muraasa biratti kan mul'achaa jiru yoo ta'u, odeessi jibbiinsa amantii miidiyaalee garaa garaatiin hafarfamaa jiru lola kaabaa hordofee keessumattuu naannoo Amaaraa keessatti kan uumamee fi lakkoofsa guddaa kan qabu humni seeraan ala hidhatee fi gurmaa'e yaaddoo nageenya walxaxaa uumaa kan jiranidha. Haalota boba'oo kanneen keessatti walitti bu'iinsi namoota dhuunfaatis bifa isaanii jijjiiruun carraa salphumatti babal'achuun gara walitti bu'iinsa badii guddaa uumutti jijjiiramuu hammeessaa jiru. Mootummaan haalota kanneen salphisee ilaaluun isaa biyyi keenya waraana garaagarummaa siyaasaa irraa ka'een dadhabdee jirtu tun walitti bu'iinsa marsaa biroo keessa akka seentu kan affeeruu fi gidiraa uummata keenyaa kan dheeressu gocha itti gaafatamummaa hin qabnedha. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo humnoota finxaaleeyyii tarkaanfii amantii adda baasuun taasifamuuf akkasumas humnoota mootummaan tarkaanfii lubbuu lammiilee nagaa balaaf saaxilan cimsinee balaaleffanna. Mootummaan ijaarsa sirna diimokiraasii hirmaachisaa ta'e milkeessuu dadhabuun bulchiinsa gaarii fiduu fi haqa diriirsuu dadhabuun akkasumas nageenya lammiilee nagaa eegsisuu dadhabuun agarsiiftuu kufaatii sirnichaati jennee amanna. Miidhama tarkaanfii saalfachiisaa kanaan dhaqqabeen gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsachaa maatii lammiilee keenya ajjeefamaniif akkasumas uummata biyya keenyaa maraaf obsaa fi jajjabina hawwina. Biyyi keenyas balaa hamaa ishee marse kana irraa akka damdamattuuf Koongireesiin Federaalawaa Oromoo dhimmoota itti aananii eeraman kanneen irratti hatattamaan tarkaanfiin akka fudhatamu barbaade. Waraana garee hidhate waliin geggeeffamaa jiru keessatti qaamoleen nageenya mootummaa tarkaanfii fudhatan kamuu keessatti nageenya lammiilee nagaa akka eeganii fi lammiilee nagaatiif of eeggannoo cimaa akka taasisan qaamoleen nageenya daangaa seera tarkaanfatanii miidhaa geessisan hatattamaan seeratti akka dhiyaatan ni gaafanna. 2. Mootummaan qaamolee hidhatan wajjin waraana taasisaa jiru dhaabuudhaan rakkoolee jiran karaa nagaatiin hiikuun akka danda'amuuf hatattamaan walii galtee waraana dhaabuu taasisuudhaan gara mareetti akka galu irra deebiin ni hubachiisa. 3. Kutaa kaaba biyyattii keessattuu naannoo Amaaraa iddoo garaa garaatti lolicha hordofee hidhannoo fi ijaaramni qaamolee seera maleeyyii olaanaan uumamuu isaatiin rakkoon nageenyaa hamaa naannichaa fi uummata ollaatiif uumamaa dhufaa waan jiraniif mootummaan naannichaas tarkaanfii fudhachuu irratti dhibaahummaa waan agarsiiseef mootummaan federaalaa hatattamaan fala seera qabeessa ta'e akka fudhatu ni gaafanna. 4. Ajjeechaawwan jumlaan kutaalee Oromiyaa adda addaatti namoota nagaa irratti geggeeffamaa jiran qaama idil addunyaa bilisa ta'een akka qulqulleeffaman ni gaafanna. 5. Qaamoleen mootummaa gartummaadhaan garee amantaa kamuu waliin osoo hin dhaabbatin mirga lammiilee eegsisuu, miidhaa yoo irra gahe ittisuu fi qaamolee miidhaa geessisan hatattamaan qulqulleessee seeratti dhiyeessuu
dirqama isaan irraa eegamu akka bahan, hariiroo hordoftoota amantaalee garaagaraa waliin qabu, akkaataa heera mootummaa irratti ibsameen bilisummaa amantaa, yaadama mootummaa fi amantaan garaagara ta'uu isaa haala kabajeen madaala eeganii akka deeman yaadachiisuu barbaanna. 6. Miidiyaaleen mootummaa gartummaa garee tokko keessaa bahanii miidhaawwan iddoo garaagaraatti uumaman gabaasa haqa qabeessa hin taane irra dibuu yookiin ol kaasanii gabaasuu irraa akka of qusataniif madaala sirrii eeganii akka gabaasanii fi hojiiwwan hawaasaa keessatti duudhaa nageenyaa fi wal kabajuu dagaagsanii akka hojjetan yaamicha dhiyeessina. 7. Hoogganoonni amantaa yaadama bu'uura nageenyaa fi obbolummaa amantaa keessatti ibsame osoo hin laaffisin barsiisuun hordoftoota isaanii finxaaleeyyiif gurra akka hin kennee fi finxaalessummaa fi jibba amantaa irraa akka fagaatan taasisuun gahee mataa isaanii akka bahan yaamicha ni dhiyeessina. Koongireesii Federaalawaa Oromoo yookaan KFO Finfinnee eebila 23 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa.